Gamoota boqonnaa 5 lakkoofsa 12. Yommus milikinnii fi dinqii baay'een harka ergamootaatiin saba sana gidduutti hin hojjetama ture. Amantoonni hundinuu gardafoo Solomoonitti wal ga'u turan. Warra kaan keessaa garuu namni tokkollee dhimma isaanii keessa lixuudhaaf ija hin jabaanne. Saba durattis maqaa gaarii qabu turan. Kana hundumaa irrattis warri Gooftatti amanan dhiironnis dubartoonnis ittuma baay'atan. Dhukkubsattoota baay'ee iyyuu yommuu Phexros karaa sanarra darbu gaaddidduun isaa isaan keessaa tokko tokko irrallee haa buufatuuf sireedhaan muka wasaasaatiinis fidanii karaa irra hin kaa'u. Mandaroota naanna'aa Yerusaalemitti namoonni danuun dhukkubsattootaa fi warra hafuuronni hamoonni rakkisa fidanii hin dhufu. Warri geeffaman hundinus hin fayyifamu turanidha. Lakkoofsa 17. Dinqii kanatu saba sana gidduu jira. Harki Waaqayyoo warra waamame kana wajjin jira. Lakkoofsi 17 immoo waan biraa haasa'a. Akkas jedha. Hangamni lubootaa garuu garee saaduqootaa keessaa warra isa gargaaran wajjin hinaaffan isaan keessa guutee isaan irratti ka'an. Eenyu irratti? Warra dinqii Waaqayyo ittiin hojjetamaa jiru, namoota hafuurri Waaqayyo duukaa jiru, namoota wal ga'anii isaan gidduutti dhukkubsataa fayyaa jiru kanarratti hinaafanii irratti ka'aniidha. Lakkoofsi 18 akkas jedha. Ergamoota qabanii mana hidhaatti galchan sababii hinaaffaa kanaaf. Ergamaan Waaqayyo Gooftaa garuu namni ni hidhe. Samiirraa garuu ergamaan tokko dhufe. Halkan balbaloota mana hidhaa sana banee isaan dura bu'ee fuudhee ba'ee jedha. Namni dhugaa jiruudha. Waaqayyo akkasiin jedha galgala kana. Ilaa nama qophaa'e, nama jiru, nama hin galle. Nama foolines taa'ee yaadan hin galle. Ol kaas harka kee. Akka jedhee Waaqayyo galgala kana kana dubbadhu naan jedhe. Barattaanu kana keessattan si fuudhee ba'a jedha Waaqayyo. Mee akkas jedhi Waaqayyo jedhame. Otuma hinaaftuun argitu edha. Otuma biyyi argu edha. Na fuudhee ba'a jedhi raaju. Siifaa ta'u ameen ameen. Ergaa raajii wangeelatti namni manu. Ani hin jijjiiramne kan hin moofomne qoramee kan mo'ate. Wangeelatti nana mana raajii wangeelatti warrettan. Ina manta taanaan halkan balbala mana hidhaa banee Ela fadia sakra dalora. Warra ergamni irra jiru, warra ayyaanni irra jiru, warra siimboo Waaqayyo irra jiru. Halkan walakkaa balbala irraa banee jedha. Fuudhee ba'ee waltajjiitti isaan baasee jedha. Ergaa raajii sii dhufee galgala kana Waaqayyo si fuudheen ba'a jedha jedha. Yoo diddan ergaan galgala kana dubbadhu illee numarratti roobee caama. Giddeen lafatti hin baduu yaaddayna. Gooftaan mana nama tokko dhaqxanii jedhe. Mana nama tokko gaafa dhaqxan namoonni sun yoo nagaan isaanii barbaachise nagaan isin gaafattan sun isaan irra buufata. Garuu isaan hin malu taanan isinii deebi'an. Giddeen raajiin lafatti badu hin jiru. Ergaan lafatti badu hin jiru. Garuu abbaa ergaatu anaa namni jedhu yoo jiraate galgala kana akka jedhu Waaqayyo lafatti gatamte, lafatti hidhamte, lafatti boosse, lafatti tuffatamte, lafatti darbatamte keessaa harka kootu dhufee sirraa bana. Achi keessaan dhufee si baasaa jedhe Waaqa. Chaataa loorraa diibaaya. Kana lallabinaan jedhe gaafurri Waaqayyo. Si fuudheen ba'a jedhinnaan jedhe Waaqa. Keessumaa dargaggoonni of qopheessa. Warri ganaa nyaattan, warri ganaa hojjettan, warri ganaa tajaajiltan sabaratti hin duutu biyya dhalatte keessatti naftu. Warri ergaan kun ilaallata jettu bara namni dhamee taa'u banamee sirraa. Hin deemta lafa baay'ee ameen jetta. Mee harka namni galgala kana hin dubbanne dhugaa sinii eeyyamna baatanii deemtu ol kaas garuu nan dubbadha warri jettan afaan qaba Waaqayyo naa kenneera waa'ee koon callisu nan haasaa warrettan akkas jedhe harka keeraasi harki tokko naa diriira jedha. Balballi waa'ee kootiin banama jedha. Lafanitti dhamees nan bahaa jedhame.
Sittalallaba sirratti arraaja. Humni si baasu, sagalee si baasu, araarri si baasu, ulfinni si baasu galgala kana jireenya kee irratti lafadha. Anuma baatan of argitu kana booda. የሚገርማችሁ baruma kakwaara keessa waan ta'e dhagu. Bara jalqaba gooftaa Yesuus bartootatti imaanaa kennee deeme reefu hafuurri qulqulluun irra bu'a. Reefu afaan haaraa sa'u jalqabu. Reefu tajaajilatti ba'u. Reefu dinqiin garagaraa ittiin hojjetamuutti ka'e. Sanarraa kan ka'e milikkitaaf dinqii jedhama. Bartoota sana gidduutti milikkitaaf dinqiitu ta'aa ture. Waaqayyo immoo warra isa duukaa deemanii milikkitaaf dinqii kenne. Siin eebbisa otoo irra hin darbin. Barana siin jedha gooftaan. Ji'a si fuulduraa bara si fuulduraa kana. Akkanumatti tinfaduuddeen deemtu, tinfaduuddeen hojjettu, itti dhufeef hin adeemtu. Akka jedhe Waaqayyo milikkitan sii kenna. Dinqiin sii kenna. Abbaan ergaa ana kan jedhu duwwaan ameena jedhudha. Raabaataana baay'aa. Jibbeera akka kana duraatti hin adeemu. Jibbeera kana booda dinqiin na wajjin ta'a. Dinqiin na wajjin ta'a. Taammirii wayii na wajjin ta'a. Mana koorratti dinqiin arga. Hojii koorrattan dinqii arga. Kadhannaa koorrattan dinqii arga. Gaa'ila koo keessattan dinqii arga. Si eebbisuufan jira. Bara namni nyaatee canqame. Bara namni uffatee canqame. Bara namni jaarratee canqame. Bara namni baadiyyaa magaalaa dhaqee canqame. Akkasiin jedhee Waaqayyo cinqamtee miti dinqiidhaan jiraatta. Cinqiidhaan miti dinqiidhaan. Mee dinqiidhaan jedhame. Akkamitti ta'eef amma jedhanitti. Akkamitti dibame amma jedhanitti. Akkamitti dibamte amma jedhanitti. Hafuura cinqii miti hafuura dinqii. Sirratti dhangalaasa Yesuus. በድንቅና በታምራት ሬላ ባያዲያ ድንቂ ፊ ታምራት ይደረጁ ኤወጅን ወረመቃ ዋቀዮ ዋመወጅን ኤወጅን ወረይሳብ ጀረኒ ቁርጡሚ ሳኒ ገተኒ ኪዮ ሳኒ ገተኒ አባ ሳኒ ገተኒ ፊራ ሳኒ ገተኒ ሃዳ ወራ ሳኒ ገተኒ ወንጌለቱ ጫላ ኢየሱስ ቱ ጫላ ወረጀደ ወጅን ድንቂቱ ተያሜ Sine eebbisa galgala kana kanama maraateen irraa fudhadhodhana akka jedhee Waaqayyo jireenya waggaa dheeraa cinqiidhaan dabarsite barrittaanu garuu bara dinqii sii ta'a. Mee ameen ameen ameen. Waan hin jirre keessa wanti jiraan sii ba'a. Waan hin mul'anne keessa wanti mul'atu sii ba'a. Mee akkas jedhi Iyesuus dinqiidha jedha. Dinqiinaaf hojjeteedha. Hin amantaa. Ila dhugaa gooftaa sitti hima. Hiriyaa kaleessi beekuun dhatu gaafa karaa isaati darbitu harka isaanii fuudhanii afaan irra kaawwatu. Him yoom geeddaramtee joo, yoom geeddaramee joo, yoom fayyitee joo, yoom balballi irraa banamee joo, amma jedhanittan dinqiidhaan si baasee Waaqayyo. Dinqiitu wajjin jira. Isa dinqii hojjetu. Kanaaf amantoonni hundinuu mana tokkotti walitti qabamanii hin waaqeffatu, hin kadhatu barasan. Wal qoodinsi hin jiru, wal irratti ka'uun hin jiru, wal ammeessuun hin jiru. Kanaaf harki Waaqayyo gidduu jira. Saba wal nyaatu, waldaa wal nyaatu gidduu harki Waaqaan jiru. Saba waliin tokko ta'ee Waaqayyoon kadhatu gidduu garuu irree Waaqayyootu jira. Jarri kun tokkummaa qabu. Tokkummaadhaan kadhatu. Nuu kenni biyya jedhu, nuu kenni mootota, nuu kenni abbootii qabeenyaa, nuu kenni daa'imman, nuu kenni warran baran, nuu kennanii kanaaf hin ba'ummoon ta'ani wangeela lallabu bakka deemanitti maqaan Yesuus arraba isaanirraa laban taa'u. Yeroo hundumaa Yesuus jedhu. Yesuus immoo du'eera. Akka bara sanaatti ajjeesaniiru. Hin kaane jedhamee biyya sana keessatti oduun sobaa odeeffameera. Namni baay'een lapheessaa keessaa Yesuus Kiristoos hin kaane maaliif warri awwaala eegdu birriitti nyaatteetti Yesuus hin kaane jedhaniiru. Kanaaf bara sana keessa bara Yesuus hin kaane jedhame keessatti humna guddaa fudhatanii ayyaana guddaa fudhatanii Yesuus du'aa ka'eera jedhan. Warri Saaduqii jedhamtu immoo warra amantii Yihuudootaa keessaa du'aa ka'utti hin amantu. Warri Saaduqootaa kun hangafa lubootaa qabu. Seera Musee beeku. Seera Musee nama barsiisu malee dinqiitti hin amanan. Du'aa ka'eera Yesuus kan jedhu isaan hin fudhatan. Sanarraa kan ka'e warra du'aa ka'eera Yesuus jedhan irratti naafadhaan ka'an. Ergaan sii qaba. Ammuma sitti naafanan si guddisedhe Waaqesh. Eelaa baadaana magaataalaa raadiyaanaa. Melkaas namni dhugaa Waaqa nama akka kootti naafamu jiru warri naafan qaba warrettan.
kanatti naafura fagoorraa dhiyoorra maa dubbata maa tajaajila maa kadhata warreedhan akka jedhee Waaqayyo otuma hinaaftuun jiruun ayyaana sitti dabala, dibata sitti dabala, eebba sitti dabala. Kan bada malee ati hin baddu. Ameen jedhe. Waan ari'atamaniif waan biraa miti. Baroota dheeraa tajaajilan, baroota dheeraa saba sana barsiisan, garuu akka isaanitti dinqii wajjin hin taane. Akka Phexros faatti warra Saaduqii kana wajjin dinqiin hin jiru. Seenaa odeessanii bu'u, seera muka abbaa keenya jedhu, waa'ee guyyaa sanbataa jedhu. Bara Yesuus dabarra turellee tajaajila Yesuus warra mormaa ture keessaa warra tokkodha. Har'as jiru tajaajilaadhaan kan morman, ergaa dhugaa warra dubbataniin kan morman, waldaadhaan kan morman. Akka jedhee Waaqayyo ammuma isaa si dhiibanan dinqii sitti dabala, ayyaana sitti hin dabala. Ol kaasi biyya keessaa jirtu, waldaa keessa jirtu keessatti waan nama dinqiidhaan tajaajilu si haa godhame. Waan biraa miti hinaaffaa keessa guute. Sabni irraa garagalee warra dinqii godhu kana duukaa sokke. Maaltu dhufa gaa? Namni hunduu gaafa isaan lallaban lapheessaanii banama. Hidhaa kan qaban yammi garmaachu karaa Phexros fa'aa ittiin argatan dhabanii tarii karaa isaanirra darbanillee gaaddidduu isaanirra bu'aa laatanii argitu laa. Gaaddidduu isaanirra bu'aa laata. Yoo dafqa isaanillee dhabne, yoo harka isaanillee dhabne gaaddidduu isaanii barbaanna. Jara kana wajjin Waaqa jireedha. Mandarri namane, warri Saaduqii kun garuu naman, warri wangeela beeknetu garuu naman. Ergaan sii qaba. Raajaa Labaadiyaa dhaloota darbanii deemantu jira naan jedha Yesuus. Abeet gooftaa ko. Isti namni darbeen deema. Waa tokkoon siin jedha dhugaa. Isa sitti ilkaan qaratu bira si dabarsa Waaqa. Isa boolla sii qotu bira si dabarsa. Isa eeboo si darbatu bira si dabarsa. Mee namni bira darbu ana ameen jedhiyaa. Hallelujah. Mee namni bira darbu ana jedha. Aha. Yammi garmaachu gaaddidduu isaaniitu wajjan. Gaaddidduu era kinoo majaaf. Gaaddidduu tamanan jarri. Himni Waaqayyoo inni isaa wajjin jiru. Mucaa keenya dhukkubsate, horii keenya dhukkubsate, obbolaa keenya dhukkubsate, nuu fayyisadanii sireedhaan baatanii karaarra kaa'u. Geestaawusii yeroo sanan jiru garuu karaa numarratti asii yoo darban yoo irra nuu bu'ee hin fayyadanii amanan. Ergaan sii qaba. Dhaloonni sun gaaddidduutti amanee hiikame. Ergaa wangeelaa sitti lallabaa jira. Dhuguma wangeelli nama godha. Dhuguma namni wangeelli nama baasa horattan. Galgala kana dha Waaqayyo anatu fuudhee baadha. Si fuudheen baa lafa kuftee dha Waaqayyo. Nama si cinaatti garagalee akkas jedhi itti raajadhu. Yeroon ani ba'ee deemu na argitani. Ulfinatti yeroon ba'u na argitani. Guddinatti yeroon ba'u na argitani. In amantaa bara ormii baay'een du'atti gadi fiigu jireenyatti ol fiigta. Bara namni maraatummaatti goru ati jireenyatti gorta. Bara namni haasaa biraatti goru haasaa Waaqayyootti gorta. Yemmi garmaachu jara kana wajjin Waaqayyo jira. Ittuma dabalan. Xinnaan dhufee amana, guddaan dhufee amana. Dhuguma waan keessa Waaqa ittuma dabalaa deeman, biyya fudhachaa deeman, naannoo fudhachaa deeman. Raajaalaa raadii laboora hadiya. Ila akkasiin jedhe Waaqayyo dibata biyya dhaalu, ayyaana biyya dhaalu, faarfannaa biyya dhaalu, raajummaa biyya dhaalu, lallaba biyya dhaalu, ol kaas qabeenya biyya dhaalu kan nama baay'eedhaa ta'u Waaqayyo siifan kenna jedhaera. Ila asii galta biyya dhaalta, asii galta dadhaboota baay'ee qabda. Waaqayyo asitti dhagaanii yoo gadi ba'anii jaana argan. Yemmi garmaachu nama salphaa miti jarri kun. Humna Waaqayyootu wajjin jira. Irree Waaqayyoo wajjin jira. Maal gooti immoo warri godoggodduun sun saaduqoonni warri jedhamtu suni jarrumti kun maanu caalanii. Yeroo baay'ee namni si caalu sitti ni naafu. Nama sii gadi sitti naafan dagatin. Gaafa qabeenyaan caaltu, gaafa ayyaanan caaltu. Maalan godhee namni na jibbaan jedhin, maalan godhee namni fuula narraa garagalfatee jedhin. Hin caalte kanaaf dudda sitti gatani. Kanaaf si ammeessu mandara keessa naanna'anii ergaan sii qaba. Caaluun kee erganoolleetti dabalaa deemta. Inaafu isaanii erganoollee akkuma guggubatanitti Waaqayyo dibata sitti dabala.
qabeenya sitti dabala, siimboo sitti dabala, kennaa sitti dabala, lallaba sitti dabala. Ila namoota baay'ee galgala kana fuul taatanii baatu, chaarjooftee baataame mee irkadhu guutuu ta'een baadedha. Raabaataa laabaadiyaa kiristaana godoloon ta'in, kiristaana amantii isheetti guutuu, kiristaana ergaa guutuu qabu, kiristaana faarfannaa guutuu qabu. Hooduu ol kaasi fudhu hila aggeedee waaqayyo bara namni hirdhuu lakkaa'u guutuudhaan deemtu. Bara mul'atan qabu, ergaan qabu, sagaleen qabu namni baay'een jedhe sittan ergaa guutuu kenna. Si harkaan nu mul'atta, si harkaan nu kennita. Fudhadhu maqaa Yesuusiin. Kanatu guutuu nama godha. Jarri kun visual tamaaru baay'ee barnootan qaban. Gaafii kanallee Yesuus gaafatameera. Inaafata akkana goggole maal barnootumallee qabuun jedhu. Erga dhalatee waggaa 50 guunnee bedhu. Yeelaa raadifaaya. Utuun baratiin jarri kun akkamiin barsiisu? Waaqayyo unkaan baga godhe warra barate dhiisee warra hin baranne filate. Ergaan sii qaba. Ayyaanni barnootaan miti, ayyaanni qabeenyaan miti, sanyummaadhaan miti, baay'ee beekuu keetiin miti, gadi jechuu keetiin sii laatama. Waaqa amanachuu keetiin sii laatama. Visual tamaaru warra qurxummii qabdu. Bizum timirteen lumikko darbanii jiru Luqaas faa malee, darbanii jiru xinnoo Maatiyoos faa malee, warra hojii mootummaa hojjetan warra qarata fuudhan jiru darbanii malee. Visual tamaaru. Haleluuyaa. Gara laqaa dhagee fuudhee ayyaanatti kenne, aabootti kenne, humnatti kenne, seexana baasaa, du'aa kaasaa, lamxii qulleessaa, harka keessan gaafa namarra keessan namni fayya, boftii osinii denduutan, summii nyaattuun duutan. Ergaan sii qaba. Sii waa qopheessu jiraa kee argu. Du'aa kee miti jiraa kee argu. Nama baay'ee gidduu kana summii nyaatee hammaarraatti jira. Hila biddeeniin kennamee, shaayiidhaan kennamee fi hammaarraatti kasi jiraachisee Yesuus. Hey! Reeta takala badia, reeta kola bari labaya. Anu argere nama baye, summi nyaachifne jedhanii raayyan. Micoon silaa qaata duuti akka nyaachisani. Waaqayyo dide peente humna sirra jiru wallaalte malee kan sirra jiru ko tulluu jijjigsa, galaana adda kuta, ibidda samii buusa. Akka jedhee Waaqayyo humna sirra kaasi fuudheen ba'a. Ayyaana sirra kaasi fuudheen ba'a. Haleluuyaa, haleluuyaa. Mekka jedha Waaqayyo jedha barattaanu kana jedha na fuudhee ba'a jedha. Yaa Waaqayyo nama ameen jedhe naa godheeti. Fuudhii ba'i nama kana hojiitti fuudhii ba'i, tajaajilatti fuudhii ba'i. Eessa dhaqee haa jedhaniif, eessa dhaqee haa jedhaniif, tajaajila irra jira jedhu ameen, faarfannaa irra jirti haa jedhaniif. Yaa laba gabaa sheekatuu labaaya. Reeta luba dina makreleve hinafan keessa guute jira. Yaada gaafa nagaddee jaaltu cinaadha waa godoggoddi namnamma uffattee caallalii nyaatu obbolaan bara kanaayyuu ikkoo Yoosef ilaaltanii mana keessa mul'atan argannaan hunduutti naaban abbaan xinnoo qir jedhe ilma kooni ati keessiisa kannaare maalan beekan abduun argeedhe ergaan sii qabaan eelaa baadiyaaba gaafa sii ta'e warri irraa dhalattee nyaachuu danda'u akkasiin jedhee Waaqayyo otuma biyya arguun si fuudhee ba'a. Abeet 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 abeet. Labatti of jibbite, waajjirratti of jibbite, gabaatti of jibbite, waldaatti of jibbite, naannootti of jibbite keessa ol fuudhi. Waaqayyo si haa fuudhu. Ulfinaa si haa baasu. Tiwaxallachu. Vila hadoose kelevena. Lika porra jenebe. Warri lakki bakkuma hidhamen ta'a jettanii ameen jedhina daraa geessan. Lawanna laddattan doo warrattan sililaallatu lakki ergaan qaba mul'atan qaba araarri narra jira sagaleen narra jira maqaa Waaqa dubbachuu nan danda'a labsuu nan danda'a warrattan Waaqayyo barri kana booda kan keetiidha. Si fuudheen bahee miila si godhadha afaanan si godhadha siinan dhimma ba'a jedha Waaqash. Ila namoota gaaddidduu isaanii ganaa qoricha ta'u jecha faasaanii keessa ba'u kaanserii kan ta'u budaa kan waraanu lamxii kan qulleessan HIV harkatti kan fayyu as keessa Waaqayyo magaalaa kana keessa hin diba hin kaasa waldaa kana keessa inni ana kan jedhu ameena jedhu. Inaafan keessa guuteetu walgaanii mari'atu
keessa guute hinaaffaa keessa guute. Namni gaafa namatti hinaaftu summii namaa kenniti. Gaafa namatti hinaaftu nama basaafti. Qabeenya sirriitti qabda, horii qabda, mana qabda, namatti hin buutu, naman tuttu taanaan lamumaa kaanii si basaasu diinatti namatti duratti si kennu. Jarri sun waan godhan naman udhanii keessa baasuuf waan godhan maaliif galiitirraa cite nama baay'ee Phexros fa'aa bira dhufee tola fayya. Liikadaloo sekelebeeya duuba kaanii dursan kanaa baarii qabu ergaan sii qaba ilaa fudhadhu akka jedhe Waaqayyo lafuma amma jirtu kanaa kaatee dursi ta'e. Wangeelatti nana mana ergaa wangeelaa warrattan wangeela nana laasa'u giddeellam hood waan shunkurtii ashaboo naasa'uun maqaa gooftaa Yesuusiin kana booda mul'ataan hayyaanaan sagaleedhaan diinagdeedhaan maqaa Yesuusiin dursi maqaa Yesuusiin dursi meenan durseedha. Namoota ganaa dhaloota hedduuf ibsaa taatan. Namoota hedduun kan harka keessan eeggatan. Yoom dhufee naa kadhata, yoom dhuftee naa kadhatti, yoom silaa waan wajjin jira. Dhaloota namni eeggatu, biyya eeggatu, waldaa eeggatu baay'atas keessadha. Ila si eeggatu. Waaqela karaatirra darbiitu hin eeggatu. Yoom dhufanii asiin darbu laatanii nama wasaasanaan achi kaa'anii ergaan sii qaba. Yoom dhufee nu tajaajila, yoom dhufee nu kadhata, yoomi hamma jedhanitti Waaqni ayyaana biyya hinaafsisu sirraa ka'a. Si dimnaan Waaqayyo ol kaasa, si sooromsinaan, si tuwwifnaan, balbala sii bannaan, nama guddaa si goonaan akka biyyi naafutti si haadifu. Akka biyyi naafutti balbala sii baban dibata biyya naafsisu dibame. Mee ameen. Maal godha nyaannaan akka biyyi naafutti nyaadhu uffannaan akka biyyi naafutti yeelaarraa daagaa baadiyaa. Maal godha akkasumaan hinaaffaa keessa guutu ana miti kan jedhe kinoo macaafa jedha lagaa dubbisaa lakkoofsa 11. Warri saaqu duqii jedhamtu kun hinaaffaa qabdi. Du'aa ka'utti silaa namantu maaltu galchime? Jarri kun akkamitti du'aa ka'uun jira hedduudha. Saaduquun kun immoo du'aa ka'utti namantu. Wangeela immoo beeknettee saba burjaajessaa oolti. Jarri kun immoo Yesuus du'aa ka'eera inni fanniftan, inni ajjeeftan, inni murkatti fanniftan, inni sinitti tuuftan, inni sin maqaa balleessitan, inni sin qullaa dhaabdan. Yesuus awwaala diigee ka'eera. Yoo fudhattanii yoo fudhachuu baattanis isatu humna nuu kenne. Isatu dandeettii nuu kenne. Isatu ayyaana nuu kenne. Maal gootu jennaan jala fuudhanii hidhaatti galchan. Inni hidhaa keessatti balbala namaa banu. Ilmi Waaqayyoo inni leencaa abiddaa ta'e halkan dhufee balbala irraa baneesh. Sirraa bana baranaamee. Waaqayyo Waaqayyidhaa namaa hiikudha. Kana ofiisaatti dubbate. Afurri Waaqaan irra jira jedhe. Sagalee misiraachoo warra gadadamoota kan labsuuf Waaqaan na ergeedhe. Kana duwwaa miti warra hidhamanii hiikuudhaafan dhufee. Eeyyee bara kana namni nama hidha, seexanni nama hidha, cubbuun nama hidha, hiyyumni nama hidha. Bakka yaadde lafa garaa kee akka hin geenye nama baay'ee dhoksaan hidhamee jira. Hin nyaattee uffatta sirriidha. Biyya nagaa keessatti sirriidha. Garuu ba'uu hin dandeenye. Ayyaana qabda ba'uu hin dandeenye. Hojii qabda ba'uu hin dandeenye. Akka jedhee Waaqayyo biilana natu fuudhee si ba'a. Si fuudheen ba'a jedhe Waaqas. Hidhaa kee hiikeen jedhe Yesuus. Ba'aa kee buusee jedhe Waaqas. Balbala diinni sirratti cufe baneen si fuudhee ba'a jedhe Yesuus. Waaqayyo nama akkamii fuudhee ba'a? Nama akkamii fuudhee? Nama hunda fuudhee ba'a? No. Waaqayyo nama isaaf adda ba'ee fuudhee ba'a. Seera uumamaatti as hin deebisa. Abrahaam koo Waaqayyo gaafa isa waamu maatii kee keessa ba'i, qomoo kee keessa ba'i, biyya abbaa kee keessa ba'i. Maaliif si fuudhee ba'ee nama baay'ee feebba si godha jedhee hin baasee hin eebbise. Akka jedhee Waaqayyo. Eessa dhaqee kanaa wal gaafatu waa'ee kee? Eessa dhaqxee kanaa wal gaafatu waa'ee kee? Eessa dhaqxee oodan Waaqayyo fudhatee ba'e. Eebba fudhatee ba'e. Ijoollee namni jallaanuu bara kana nama fudhatee baddi. Biyya lafaa keessatti seexanni nama fudhatee baddu ol kaas. Kan bara kana si fudhatee badu ilma Waaqayyoo
kooti malee foon kee si fudhatee hin badu, siyaasi si fudhatee hin badu, buddeen si fudhatee hin badu, faashinni si fudhatee hin badu. Harki Yesuus si fuudhee ba'a. Isatu si ergata, isatu dhimma sitti ba'a. Wangeela lallabuudhaan kan ka'e waan biraa keessa hin jiran. Wangeeluma lallabu kanuma biyya maraatti. Yeela raadana magataa lafaaya. Daa'imni kun asin nurratti iyyiti nurraa kaasaadha yeroo ta'e bara jalqabne. Fagooyyuu dadhabneedhaan inni kaan immoo erga isaan dhufanii sagantaa iddoo kana jalqabanii hantuunni dur nu rakkisuu nurraa dhumeedha. Azaabii jedhama warma safara kana gaafa achi turreen jedhe. Inni kaan irra deemeetu farramaa jara kana ofirraa qaamna. Daa'imni waxateen kun asii nutti iyyiti hirriiba nu dhoowwiti jedhan. Waaqayyo indide ergaan sii qaba. Darajjeen ammaarraayyuu jira. Ila akkasiin jedhee Waaqayyo hin sodaatin anatu si waame. Si fuudheen ba'a jedhe Waaqas. Mana murtii keessanii nurraa kaasaa waldaa kanaa jennaan hin danda'amu jedhan. Kufaadha iyyanni keessanii jedhan. Kana bichaa miti waldaa baluun jedhu nurraa kaasaa jedhan. Ergaan sii qaba ol kaas. Kana kan ta'eefi dibata sirra jira, ayyaana sirra jira, ergaa qabda. Kana maatii si eri'a, kana biyyi si eri'a. Waaqayyo akkana jedhe si fuudheen ba'a sodaatin. Si fuudheen ba'a sodaatin. Biyyaa faneebba si godha. Dhaloota faneebba si godha. Raajaalaa radiila bagateeli aboo. Ulfaadhu Yesuus. Nama fuudhee ba'utu jira naan jedha. Isa baatee waldaa kuttee cabsitee deemtu miti. Isa akkasii miti. Arabaaf taata, Afrikaaf taata, Awurooppaaf taata. Malkii keen ilaalin, wayyaa keen ilaalin, barnoota keen ilaalin. Akka irra si ilaalan kanatti boru si ilaalani. Waaqayyotu si waame si fuudhee ba'a. Nama isaaf adda ba'e. Waaqayyoof adda ba'e. Waaqayyoof jiraadhu. Waaqayyo warra akkasii fuudhee ba'a. Warra isaaf adda ba'e. Tuma hidhii nyaatanii, tuma mataa raasanii. Jaalaa baagaati. Dhugaa Waaqa sirriitti hima. Utuu Waaqayyo nama wajjin mari'atee ayyaana nuu kenne ta'e qaata namni ayyaana nurraa fuusise. Waaqayyo inni dee kooma nuu kennu. Arras Waaqayyo warra isaaf adda ba'an gargaaraa jira. Ila akkasiin jedhee Waaqayyo akkan si fuudhee ba'u yoo barbaadde naaf jiraadhu. Naaf adda ba'i. Ganamas galgalas na waamshi. Samboora dirree waamamte sanatti si fuudhee ba'a. Tokko taa'ee lallaba xanaxxana anuma koote eeyyee. Mee nama si cinaatti garagale anuma koote ergicha jedhiin itti himi. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Laaraa jaalaa bagaatoo sheekraa bahatii labaadura suuta ikapena. Yesuus geetaanu. Yesuus geetaanu. Dhugaa Waaqayyoo isinitti hima. Guyyaa kanaa jalqabee namoota baay'ee fooliin keessan geeddaramu. Foolii jireenyaa godhatta. Dhuguma sitti. Nama hojii isaa hojjechuudhaaf hinaaffaa qabu Waaqayyo fuudhee ba'a. Biyya lafaa kanarratti namni hojii garaagaraa hojjetti. Hinti baarti itti kan hamiin isaaf hojuudha, sobni isaaf hojiidha, ejji isaaf hojiidha, siyaasi isaaf hojiidha, waan baay'eetu hojiidha nama baay'eedhaaf hojii isumatti waamameef hojjeta. Jarri kun garuu hojiin isaanii ganamas galgalas wangeel. Iyesuus mana kaafetti Iyesuus, gabaatti Iyesuus, yoo ta'an Iyesuus, yoo hin dhugan Iyesuus, yoo rafan Iyesuus, yoo ari'ataman Iyesuus hojii dilee isaanii godhata. Wow, raajaalaa radiba. Maqaadhuma namicha kanaa maaloo nurratti hin dhayinaadha gubatummoo san. Maaloo Iyesuusuma jiru warra yuume ati hin beektu malee nama baay'ee nagarreessin. Iyesuus jetti. Gaafa Iyesuus jettu hin dandeenyu. Kanaaf mana ishii dhiibne, kanaaf dhala ishii dhiibne, silaa gaa'ila ishii dhiigneerra. Ganama Iyesuus jetti, galgala Iyesuus jetti. Akkattitti seennee mucaa ishee fudhannu dhabne lakkaasittan hima. Maqaan Iyesuus keellaa ibiddaati. Kan diinni si dadhabeef, kan rakkinni si dadhabeef, kan hiyyumni si dadhabeef, kan dhukkubsattee du'uu diddeef, kan boollatti darbatamtee du'uu diddeef, lakka harki Waaqaa sirra jira. Kan silaa baay'een keetti nannummaa keetti duuta hin dide Waaqayyo. Baay'een keemmoo namni si kennee ture hin dide Waaqayyo. Baay'ee kee bineensi si nyaachuudhaaf dhufe hin cuqqaale Waaqayyo. Inni fidee baatee asii si gahammayyuu si adeemsisa. Nama hojii isaa hojjechuudhaaf
Me Waaqayyo umurii naa dabale. Carraa naa kenne. Dhuguma sitti hima. Hojii Waaqayyo hojjechuufi dirqama paasterii wangeelaa raajii ta'uu sirra hin jiru. Bakka danda'ametti gabaatti hin danda'ama. Waajjira keessatti hin danda'ama. Bakka barattutti hin danda'ama. Umurii naafte keessatti hojjetaa Waaqayyo jedhamuun barbaada. Seexanaan hojjedhu biyya lafaatiin hojjedhu. Waaqa koo sana waame sana adu'ee fan hojjedha warrettan. Harka lama ol kaasi. Yoo ta'u baate yeroodhaan waldaa keessaa gali dhugaa Waaqa sittiin maqaa Yesuusiin isaaf hojjechuu keerraa kan ta'e akka jedhee Waaqayyo warra naa hojjetaniif nan hojjedha. Warra naa fiiganiif nan fiiga. Naa hojjedhu siifan hojjedha. Naa deemi siifan deema. Na barbaadi siifan barbaada. Na kadhadhu siifan nagaa. Ergichi na ilaallata kan jedhu ameen. Sirratti amanamu. Hojjettuu Yesuus jedhame. Hojjetaa Yesuus jedhame. Waaqayyo hojjetaa isaa si haa godhatu. የሚገርማችሁ ቆይ waa tokko sitti hima. Daani'eel hojii mootummaan hojjeta. Hojii Waaqayyoo sin hojjeta. Dhuguma sirriitti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf qaawwa wayii barbaada keessa seena malee hin dhiisina. Hin taa'ina. Daani'eel hojii Waaqa sin hojjeta. Garuu gaafa leenca keessa boolla leencatti gadi bu'e ganama isaa fiigee dhaqeetu yaa hojjetaa koon jenne mootiin Daariyoos yaa hojjetaa Waaqayyoo yaa hojjetaa Waaqayyoo inni atitti fuftee isaaf hojjette inni atitti fuftee isa waaqessite si bulcheera yaa Daani'eel jennaan eeyyee anoo buleera. Waaqni nan hojjedheef nan nyaachifne bara nan nyaachifne seexana nan nyaachifne meerqa kolkaas bara ormi hojiin isaa nyaatam birriin isaa nyaatam eebbi isaa nyaatam hankeen nyaatam odhe Yesuus hin nyaatamtue buleera nyaatamne yaa nama Waaqa yaa mootii koo ni buleera. የሚገርም hojjetaa Waaqayyoo jedhe yaa hojjetaa Waaqaa jirta jira bultee bule yaa Waaqayyo bara kana keessatti nama si hojjetu garaa dhugaadhaan ol kaasi. Nama fakkeessuudhaaf namni na arguudhaaf nama hojjetu miti. Nama dhugaadhaan waan na beeku nan hojjedhaaf yoon arrabsameen nan hojjedha yoon jibbameen nan hojjedha yoon kabajameen nan hojjedha yoon arrabsame ari'atameen nan hojjedha. Warra jettan barana xalayyaan waamichaa si haa qabu. Xalayyaan guddinaa siif haa dhufu. Xalayyaan milkaa'inaa siif haa dhufu. Harka bal'isii fudhadhu siif haa dhufu. Hojjetaa wangeelaa ta'esh. Hojjettuu wangeelaa ta'esh. Wangeelaaf dhiigi. La wangeel biloo mana qabu dhala qabu ijoollee qabu qaansiraa isaanii hojjetachuu hin danda'u. Garuu wangeelaaf hojjetaa ta'anii ba'an. Wangeela kanaaf nan hojjedha. Wangeela kanaaf nan du'a. Wangeela kana garuu buddeen hin geeddaru. Baraan hin geeddaru. Hidhaalaaleen buusu. Jecha buusu. Yoon arrabsame. Yoon garafame. Yoo dhagni koo jijjite. Wangeelaaf nan hojjedhadhanii warra harka ol kaasanii waadaa galanidha. Ergaan sii qaba. Akka jedhee Waaqayyo warra wangeelaaf hojjetan bidiruun ta'aaf. Bara namni baay'een nyaatamu nyaataman. Bara namni baay'een gadi bu'an. Si fuudhati nan adeemaa de Waaqash. Dhugaa Waaqa sitti bara kana micoo mucaa ejji nyaatee fixe siyaasi nyaatee fixe foon nyaatee fixe biyyi lafaa nyaatee fixe faashinii nyaatee fixe miidiyaan nyaatee fixe akka buddeenitti nama baay'ee si nyaachaa jiraati kuman qabdu akka jedhee Waaqayyo bineensa dhokatee halkaniif guyyaa yaada kee nyaachaa jiru harkaan si baafadha. Sin baasatti fufta mee nan nyaatu jedha inni orma nyaatee jedhame yes nan nyaatu jedhiraati akka raajjee kana siifaa godhu Yesuus. Hojjettoota isaa fuudhee ba'a. Na ergisiifan hojjedha. Na ergisiifan dubbadha. Sababa uumiiti. Looraa jaalaa baadhi. Waajjira keessa na galchi sababa uumi. Sababan uumi kana naaf godhe hojjettan Waaqayyoo siniif balbala banaa deema. Warra naaf hojjetaniif nan hojjedha jedhe Waaqayyo. Waaqayyo warra akkamii fuudhee ba'a. Warra maqaa isaa lallaban. Mee ameen jedha. Warra akkamii warra maqaa isaa lallaban. Maqaan isaa gaafa charchii dhuftu biddaan lallabamu. Ameen ameen ameen. Rakkina keessatti lallabamu. Hargachuu keessatti lallabamu. Quufa keessatti lallabamu. Iyyuma keessatti lallabamu. Maaraafaa jaalaba. Faarsinaan Yesuus. Waaqessinaan Yesuus. Fiignaaniif Yesuus. Tasaasoftee maqaa kana utuu waamin oolteen buliin maqaa Yesuus.
Mee ol kaasi. Yaa Waaqa hamma guyyaa baraaf saatii dabalteef keessatti warri harka isaanii ol kaasan kun utuu maqaa kenneen siinoodaniin bulin. Ol kaasi siinoodanii hin oolin. Maqaa kee awwaammatan. Maqaa kee lallaban. Lallabi sodaatini maqaa kana. Sababiin jibbamaniif sababiin irratti kaa'ameef waan biraa keessa hin jiran maquma kana lallaban. Ofii isaanii hin lallabne. Birri hin lallabne. Yesuus gooftaadha jedhan. Yesuus karaadha jedhan. Yesuus hin oolchaa jedhan. Yesuus kuni du'aa ka'eera. Isan nu lallabsiisa. Isan nu kadhachiisa. Isan nu adeemsisaa jira. Kanaaf maqaa Yesuus kanatti amanaa. Amanaa. Otuma biyya siin dhoowwanii kaan dhufe harka kennata. Maali Yesuus dhuguma jireenya. Isaan ala jireenya hin jiru jedhami. Hunduu dhufe gaa. Inni safaraa nama rakkisu. Inni biyya keessaa nama rakkisu. Inni haadha rakkise. Inni abbaa rakkisu. Ol kaasi. Ibidda sirra jiruun safara kee galtee dhaalta. Ol kaasi. Deemsa kee arganii. Haasaa kee arganii. Uffannaa kee arganii. Yesuus irraa mul'ate. Dhuguma waan nama kana geeddare anas na geeddara. Inni ishii jijjiire anas na jijjiira jedhanii. Yesuusitti amanuu jalqabu. Ila warri maatiin keessanii namanne ol kaasi. Fudhadhu ollaa kee warri namanne. Biyyatti keessatti warri namanne. Karaa keetiin amananii. Lallaba kee ni amananii. Raajummaa kee ni amananii. Mee ameen jedhu fudhadhu. Sheedumaan sitti himuuf jira. Warra mootummaa seexanaa diige. Mootummaa waaqa lallabuu fuudhee baa waaqa. Jarri kun hojiin isaanii idileen. Siyaasa isaan qaban yoo jiraate mootummaa waaqa bal'achuu qaba. Mootummaan seexanaa jiguu qabaadha. Bakka kana booda seexanni saba keenya nyaatu. Dhaloota nyaatu. Ola deemaan nyaatu. Duutii nafa. Maraatummaan ni nafa. Jaamummaan ni nafa. Jedhanii warri inaafanii kaan. Maaliif wangeela qabatanii ergaa qabatanii maqaa kana qabatanii. Akka anaa fi si harka wangeelli kun jiru badaa miti. Sagaluma Yesuus irraa barata salisuma qabatanii itti jalqaban. Eegasii barreessutti kaan malee ol kaasi. Ergaa fudhatteen sagalee fudhatteen kana booda safara jirtu bilisa baafta. Utuu ati jirtu lafa ati jirtutti jawwee waliin horin. Ameen jedhi isin eebbisa. Lafa ati jirtutti moraniin milkaayin. Budaan dhala keenyaatteen milkaayin. Warri ameen jetta sii ta'eera. Mee akkas jedhiin nama si jira hojii seexanaa hin diigde jedhaani. Mootummaa isaa diigname. Inni mootummaa isaa jibba hadhaa'ummaa salphisuu yeellaasisuu duuriyyee godhuu bosonee godhuu hattuu godhuu ejjituu godhuu sobduu godhuu waan biraatti hidhu. Isaan kun immoo ayihoonim jedhu. Hin danda'amu iniitan jedhuun kan seexanni dheessaan irra deemanii hiiku. Naafummaa warra qaban sammuu isaanii warra maraate warra yeroo malee du'an dhaqanii kaasu. Waaqayyo isaa wajjin ta'uu jalqabe. የሚገርማችሁ ድንቅ ተስኒት hin dhufe mootiin mootota jarri itti naaftee fuutee mana hidhaatti galchiteetti hin lallabdan yoo as keessa teessanii sumaan baatu jedhanii kana michaa miti wattaaddara ramadan balbala fuuldura jiru ijoolleen kun jarri kun sin harkaa baanan kan keessan ta'a dubbiin jedhanii namni akka namaatti siidha beekumsa dhabuun siidha fira dhabuun siidha qabeenya dhabuun siidha cubbuun siidha waan baay'eedha garuu jara san kan hidhee seexanni nama kaafateetuma jarri maaliif mootummaa waaqan lallabamaa mootummaa isaa jala diigamaa jira waan ta'eef nama warra isa dhagaan kaafate Heroodis faa kaafachaa ture mootii gara jaboot arra seexanni nama qaba waajjira keessa nama qaba lafa gabaatti nama qaba charchii keessaas nama qaba jiru warri isaaf hojjetan warri isaaf hiikan dhokatanii jiru Yihudaanu tokko ture dhumarra isaaf hojjete harka kee ol kaasne Saka ya bora warri hojii seexanaa hojjetan sibiratti milkooni jaratti kaase aadaa seexanni sitti kaasa amaluma isaati yoobin dadhabnaan haadha manaa tuttuqe dhaqe kanaafan na waaqa maa jettaan duutu jette harrabsiteen duutuuf silaa du'uun kee nafu silaan duutaraa mooftee harrabsii du'ette karaa biraa namnaan haadha manaatti gale gurbaa fireenditti galee si qora jaalalleetti jechuudha qotiyootti sareetti sin gala seexannoo barbaada abbaa manaa magaala koo qashtii koo shabalaa kottuunittis galee si qora irraa of eeggadhu seexanni haadhatti sin gala maal sodaata takka jaarsa waldaatti sin gala raajitti sin gala isaan akkasii kun
badaayyaniin ba'an waldaas badaan dhufa waan ta'eef seexanni itti gallaani sitti kaasa jaratti gale gurbaa hin kaane sobatti galche jara sobatti naqe seexan namoota tokko sobatti naqa ergaa sobaa mul'ata sobaa hafuura sobaa meerka kee olkaas maqaa Yesuutiin warri sobaa lallabdu warri sobaa adeemtu sin injifatin naggaadeen sobaan daldaltu sin injifatin mee aameen jedhi Yesuus hin ta'u jedhanii harkatti qabuu gaafa gaan fixeeran geeffadhan kadhanna fuudhaniidhaatti seexan gosh ta'eera jedha duuba dhaabatee adannoon mul'atu namoo kaasa malee gosh keessan baate amma guyyaa lamaan tokko boqodhee lallabni isaanii silaana maraachee qullaana buusisee waldaa keessaa nan iyyaa gabaadhaa nan iyyaa gubadhee inaafan itti guutee gar inaafatti naqaada inni namatti si naafsisu seexan alaa dafii qalbii jijjiirradhu namni namatti naaftu gaafa namni buddeen nyaatu maa nyaataa namni itta gaafa namni uffatu maa uffataa gaafa namni darbu maa darbaaf gaafa namni balballi banamu maa banamaaf eessaa fidee banate suuqii eessaa fidee ijaarrate hinate ta'uu hin didu gaafa akkas godhu seexanni si galteetta daraaqee dafii of keessaa baasin isaa gali seexanni iyyuu duwwaadhaan miti isaa oo galte malee hin ba'u inni raajii paasteritti galu iyyeen ba'u yoon isaan ta'e malee nama si cinaatti garagali siinaafsisa taanaan gali uffatta isheedhaan namni baay'een ilaafadha hin inaafsisa bakka michootti naafa namni tokko haadha manaatti naafa abbaa manaatti naafa ollaa isaatti naafa hinaaftuun hin guddattu gurbaan hinaafin inni naafu dhugaa warreettamis inni naafu gaafa namaa ta'u gaafa namni fayyu gaafa namni guddatu warreettan Yesuus dhugaa Waaqayyo dhugaa otoo du'aa dhumti siin ka'e nan gammada malee sitti naaron ol kaasime inni naafi waan sadarkaa kee hin dabalaat mee aameen jedhi gaa'ii hinaaftuun hin guddattu hinaaftuun hin eebbifamtu bara ishii hidhii nyaachaa mataa fooqaa ofii gadi deemaa bulti malee hinaaftuun hin guddattu hin hinaafin hojjetaa keet hin hinaafin goddanyaa keet hin hinaafin gaa'ila nama biraat hin hinaafin kan guddina nu dhoowwe isa kanadha gaafa obboleessa keetti ta'u gaafa obboleetti keetti ta'u gaafa tajaajilee milkaa'u gosh Waaqayyo ammayyuu wajjinaa ta'u amma waldaan kiristaanaa walitti naafti tajaajilaan walitti naafa eessaa fidee uffata eessaa fidee tajaajila maalumti ansii maalidha jedhu kotta inaaf hadiisa saaduqoonni naaftee gudii taate jaratti waan ni humna dabale samboodee hin garmaachu hin hidhan aadaa namni foon kee kana hin danda'a waan ta'eef hidhaatti galchan yoo nu hiitan isinni nu baannee jirru kun nu keessa hin hidhamu tuma eegaa jiranii natti fakkaata halkan walakka hunduu rafeera umtuun jiru bacir hinnachi waardiyyaan eegu poolisiin eegurre hunduu rafeera maxxaa jiru saraawwitiin samiirraa dhufe utuu sagaleen dhageessisin warri kun utuu hin jedhin akka jedhee Waaqayyo meeshaa butee si oolchu humna dubbii koo utuu namni hin dhagahin utuu firri hin dhagahin utuu ollaan hin dhagahin utuu eessan baatii warri jedhan utuu hin argin Waaqayyo sagalee kootinan si baasa mee nan baa jedha maxxa malaakiin dhufe ergamaa rabbiin dhufe hin kosokkoone warra raftu hin dammaqsine hin bane እናንተ ጴንጦታ ወንድሽ እናንተ ወረርገም ሲነራር ኮታባላ ለባ ጀላባኔ ባያች ገድሲ እንጀሌላ መቃ ኢየሱስ ድደ ዮሎፍ ዶዊተዩ ሁም ደርበቴ አለቱል ፍነት ሲባሱ በኢየሱስ ስም ሲያርገት ያ ኤኑረት ራጅዱ በድ አከጀሪ አባንከ እንሲዱ እንሲዲገ አንሲጅራ እንሰልፈቶደ ani sijira ormi sittin qoftoode ulfina kootina si fuudheeba ayyaana na si fuudheeba utuu shokokiin hin jiran waaqni keenya waaqa akkanaati nu tomanuu dide malee shokokiin hin jiru umtu nama rabbashne kai Petros Yaaqoob kai inteessa maal kaaba maal goon dhokadhaan jenni dhaqaa wangeela lallaba eeyyama namaan miti eeyyama waaqan lallabda ol kaasi laataana warrammaa afaan nama qabachiisan baay'eedha hin kadhatin jedhu hin lallabin jedhu hin faarfatin jedhu ol kaas kadhannaan kee tajaajilli kee asii miti achii siif haa ta'u
warra si caljariyette warra si timjedayette warri oli garu calinjettani baatani lallabdu jedhe bayi lallabi maqaa Yesuusin. warrumti maatii maal irratti caljari calli yookiin dhiisisiin hin kadhatin caljan jirtu warri mana kiraatti galtani mana warra kiraa hin tinaafaatti maal irratti gitu as keessaa kadhattu taana gadi irraa baatu kanarraa kan ka'e maaloo nama na laman bulaa jaan qabaan calliyaa zin hidhamteetti mana kiraatu hidhe an kaffaluun keen ool hin qaanofta maqaa kanatti gubachaa jiru peentummaa kee ergaan sii qaba kana booda caljari yoo jedhan calin jettu waa'ee Yesuus hinniif du'adhan hinniif hinduu tare nan du'a malee hinniif Waaqayyo warra maqaa kee lafan keenye warra goodaatti shishinii jalatti lafan keenye warra buddeen arganii birrii arganii lafan keenye gootota wangeelaa nuu dhibi warra jecha sodaanne warra haalan sodaanne warra hidhaan sodaanne warra tumamuu sodaanne ibidda kennuu fili maalo diibanii nu hidhuuf maalo maal taaletti nu jeesu maalo hin jenne eeyyama olii fudhatan muummicha ministeeraa gaaraatu ergama erge isin warra lallabdan malee warra hidhaman miti xalayyaa dabdaabbeet halkan walakkaa sa'aatii ja'an ol kaase bara namni waa'ee kee dhiisettan waa'ee kee jalqaba jedha Yesuus ila ergaa nama 76 baraati waa'ee kee dhiiftettan waa'ee kee lafaa kaasa ila fudhadhu labboleettiin baraati waa'ee kee dhiifte bara obboleessi waa'ee kee dhiise bara ollaa waa'ee kee dhiise gaafa boose gaafa hiitte nama sii birmatu dhabde akka jedhe Waaqayyo anatu sii dhufa siin kaasa anatu sii birmata jedha Yesuus anatu sii gaafata jedha Yesuus halkan walakkaa mana hidhaa dhaquu yakka hin danda'amu hidhataan achi jiru sin baasu maal goota halkan walakkaa hin danda'amu gin halkan kalisan daangessin saatiin kalisan daangessin hin dhufe gaa ulfinni Waaqarra hin dhufe ergamaa Waaqarra isaani duraa banee jedha akka isaan sodaan kotta na duukaa dhe hunduu yaatu namni takkittiin kee mana hidhaa keessatti nafin kotta fuudhee Yesus nu dhaqanateedha gaafa jedhanii karaa charchii biraan gaafa waldaa dhugeessu jedhe yeree koottaa sabni Waaqaa boru ganama hin dhufaa asirraa lallabdu jedhe asitti fidu akka jedhe Waaqayyo gaafa si fuudhee ba'u tarree du'aatti sin geessu tarree ulfinaattas si geessu gaafa si fuudhee ba'u ol kaas gabaa salphinaa sin dhaabu ilaa namni si fuudhee ba'eetu gabaa du'aa si dhaabee si biraa deema Yesuus garuu si fuudhee gabaa ulfinaa si geessu barcuma ulfinaatti si geessu guyyaa kana booda jedha Waaqayyo biyyaati keessaa nan ba'a iyyumaati keessaa nan ba'a dhukkubaati keessaa nan ba'a jettee yaanna keessa si fuudhee si dura bu'ee deema hin sodaatin si duran bu'a labboleessa tokko Waaqayyo kanadha hin sodaatin si duran bu'a jedha Waaqayyo si duran bu'a jedha Waaqayyo si dura bu'uunan barattee milkoofta nagaddee milkoofta tajaajiltee milkoofta si dura bu'a ka isan dura bu'ee natitti gaafatamaa kotta halkan walakkaa roondiin hin jiru natti fakkaata barasa hundu qaxxere tarche raajatoo ka paaraadiina baay loorra deeka tuusa kiila baay warran sodaan jecha warran sodaan iyyuma warran sodaan rakkina warra sodaan intinaan agwaana godhadhanii warra sodaan ol kaafadhu dibata guddaa tokko ayyaana guddaa tokko hammaati baattee deemuu dadhabdutti of hin tuffatin hin baranne jettee eeggadhu ayyaana kana ani barnoota qabu dandeettiin qabu jedhin akka jedhe Waaqayyo lafa keessaa ba'uu dadhabde natu si fuudhee ba'a hidhaati keessa jirtu keessaa si fuudheen ba'a waan keessaa ba'uu dadhabde keessaa si baasa namoota wixxirfataniin argaa fuura namoota wixxirfatan beektu ba'uuf yaalu hidhaan irra jiru bakka baay'ee ulfaataadha waan ta'eef ba'uudhaaf garuu washakkatu akkatti ba'an dhabanii waggaa 2 waggaa 5 waggaa 10 kan lakkaa'an achumaa jireenyi isaanii lafa kan tun Waaqayyo akkasinaan jedha gamada dhokkataa ittiin hidhaman kana galgala kanarraan eega hin baata jedhe Waaqayyo iyyuma abbaa kee ajjeese keessatti hin duutu merga cholkaas kan haadha kee nyaate kan fira kee nyaate kan obbolaa kee nyaate keessatti hin duutu Waaqayyo si fuudheen ba'a
warri mana hidhaa keessa jiran warri saraawitiin garuu itti nannaqatee dhaabata asiinis balballi akkuma cufametti gaafa bananii nama erganii dhufanii ilaalanii jarrittii baasaa jedhan salphisuufi baasannaan injiraanii ulfaadha ila ergaa nama hedduun natti dubbachaa jira Waaqayyo wangeelatti warra amantan duwwaan ergite fudhadhaa akka jedhee gooftaan iddoo namni itti si eege iddoo firri itti si eege iddoo bolaan itti si eege iddoo itti gooddanyaan kee si eege imbaatu lafa jedhan sanaa dhufanii si dhabu jedhe Waaqayyo bakka irratti walii galanii dhanii dhabanii maqaa Yesuusin firri sirratti walii galee obbolaa sirratti walii galanii seexanni sirratti walii galee hin guddattu birriin qabdu hin guddattu naman qabu bakka jedhanii Waaqayyo gaafa isaan deebi'anii dhufan iddoo sanaa hin baata barbaadanii si dhabu jedhe Waaqayyo ne barbaadanii na dhabu jedha yaa Waaqa kana min ayna miraakil ነው mana hidhaatti galgala galchanii ganaman jiran ijoollee sana kan babbanneedha eessa jiru jarri kun hin beennu eegisin hin jenne eessa raganna ganuu beekon gasuma bule dhugaa Waaqa jedhu jarri eessa ragarre anoon argine ergaan sii qaba utuu asii si eeganii karaa namni hin beekne si baasa Yesuus la baba shela bora ingaba neseta wataadar ingaba tam neseta meeshaa kasitti kennine maaliifi maalee ginjenne maarafta fudhadhu ergaa kee tokko nakka tasnitti raajuun nabe fudhadhu ergaa kee karaa baatu dhabdee asiin cufaa achiin cufaa baratte cufaa hojjatte cufaa nagadde cufaa hiriyaan kee tolaaltu si gatee deem Waaqayyo akka jedhu anatu harka koo si fuudhee baate humna koo si fuudhee baa in sodaatii yoo humna dhabde humni koo jira yoo nama dhabde harki koo jira yoo maallaqa dhabde sagaleen koo jira anatu si fuudhee deema jedha Yesuus matta ciniinsuun biyya qabu ijoollee babbanne maal taanaa eessa ragan jenna tokkommoo kan oduu odeessitu wayiin jirti namitti oli gaddeemte achiisa oduu fiddi asiisa oduu fiddi ijoollette iyennaan warri galgala hiitaniire xinnoo irraa galuu fadwaal iyennaan warri sin galgala maneedhaatti hiitan ishennaan waldaa keessa haleluyaa jechaa jiru ameen siin galle gamaa gaafa si dhaban manaa gaafa si dhaban fannoo Yesuus jalatti dhufanii si argatu ulfaadhu bara namni mana Waaqaa keessaa bade bara namni tajaajila keessaa bade bara namni kadhannaa keessaa bade siin fannoo isaa jalatti si argan too wangeelaaf jiraattu si argan mee ameen akkuma ta'e godhanii gaafa sagantaa fixan gadi baanii eewu sin baase Waaqan nu baase akkamitti baatan nu ooyyuun beeku lammata maqaa Yesuus kana waamtanii beekadda jedhame maal jettee maqaa Yesuus lallabnaa burti karaa seedhanii akkas taanan harruman sinitti maal du'a malee maqaa Yesuus jedhamu kana lafan kaawwatu ol kaasi maqaa beela si baasu maqaa nama si godhe maqaa si bareechu maqaa buddee si nyaachise maqaa waldaa sii kenna maqaa madarakii sii kenna maqaa biyya sii kenna maqaa kana lafan kaayin mee kadhu Yesuus hin caalaadha ila budoonni kana jaalatan mee Yesuus jedha jari tonqaa'unnaa dhagan Yesuus jedha hin caalaadha jari Yesuus jedhime ila otoo maqaa kana waamtanii dhukkuba kalee irraa bilisa baata kintaarootii irraa bilisa baata maraatummaa oolta maqaa kana otuu waamtuu salphattu doorsisanii gadhiisan ijoollee jala kanatti akkam buune of eeggadha jedhe Gamaaleel jedhama namichi tokko jaarsaa ilanyaa wayii jira of eeggadha Waaqa kaase taanan ofii miidhamtu nama kaase taanan hin badu yaada kan namni kaase hin kufa kan waanni kaase garuu hin kufu hin jabaatee dhaabata sina fuudhee baa Waaqayyo irratti amma kadhachuuf jirra bakka nambaa lafatti rakkadhe lafan itti qorame lafatti mataan na dhukkube warratti naa dhufe guyyaa warratti maqaa gooftaa Yesuusin Waaqayyo nan dubbadha galgala kana
nama amanee ergaa kana narraa fudhate. Inni bara Phexros balbala bante halkan walakkaa. Inni balbala namni irratti cufe ati bante. Gabaa namni irratti cufe, kan xonqaan irratti cufe, kan hiriyaan irratti cufe, har'a nan dubbadha. Harka kee nama kanarraa naaf haa banamu. Boleettii kanarraa banamu. Harakkatu jedhanii, haa beela jedhanii, haa jooru jedhanii, carraasa balbala kanarratti cufan, balbala kan ishii irratti cufan, har'a maqaa Yesuusiin irraa banamu. Irraa banamu. Irraa banamu. Irraa banamu. Radoni kafradiana maya. Ela rala badina magado. Mul'ata tokko nan arga. Akka nama dallaa wayii dallaa kinu kiftatii qabu keessa namni gad jedhee ulluuqee darbuutti namoota suuqa rakkinaa karaa nama hin dabarsine keessa harki tokko luqqisee isaan baasuun arga. Ol kaafadhu. Ijaarsa ilaalte baay'eedha. Rakkinna ofirratti ilaalte baay'eedha. Kana gochuuf humna hin qabu. Kana gochuuf nama hin qabu. Baradhe nama hin qabu. Birri hin qabu. Dandeettii qaba. Ayyaana qaba. Waaqa qaba. Garuu karaan ba'uun dhabe warra jettanii akkas jedha Waaqayyo. Harki karaa sii baasu tokko dhufeera. Anatu haala mijeessa. Si fuudheetiin hambaa lafa rakkatte. Lafa boossee si kaasa. Lafatti ari'atamtee si kaasa. Mee jedhama Yesuus. Raabaabaabaabaadii lama kraadiyaa. Meechi ol jedhi dhaabadhu. Yesuus na fuudhee baadera. Lafa eebba kootti jedha. Lafa guddinaatti jedha. Na fuudhee baadera. Murteessi amma hin kadhanna. Dhugaa Waaqayyo sitti. Si fuudhee baa afurri Waaqayyo. Harka kee bal'isii kadhadhu ija kee foonii wal irra buuse. Baala tagana keessa namoonni attaf. Yeenya aምላክ ilaala